ألف مبروك 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 تقست baga gammaddee baga kanaan si ga'e baga nagaan si hiikee waaqni baga mucaa si haammachiisee haa beektee dhugaa rabbii baga gammaddee biyya sanaa galanii akkanatti gaa'ela dhaabbatanii ilmoo argachuu jechuun baay'ee milkaa'udha dhugaa dubbachuudhaafi nama meeqa keessaa jechuudha kan akkanatti milkaa'u nama muraasadha. Atis baga milkooftee baga gammaddeen siin jedha. Shamarran keenya hundi keessanuu akka tigistii kanatti rabbi isin haa milkeessu dhugaa. Isheen amma fakkeenyaaf yeroo ishiillee hin gubne baay'ee cimtuudha dhugaa. Tigistii yeroo qoostu waanuma ammaa hin beekne namatti fakkaachuu dandeessi. Yeroo nama kolfisiistu fa'aa gowwaa fa'aa namatti fakkaachuu dandeessi. Garuu isheen ibiddadha dhugaa bilxii ajaa'ibaa gamna bakka yeroo ishii xab goote sakandii tokkollee hin gubne guyyaa tokkollee hin gubne jechuudha. Yeroo ishii akka ajaa'ibaatti fayyadamte mucaa ishii dahattee jirti jechuudha. Yeroo ishiitti fayyadamteetu nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii sun hundi keessanuu egaa tigistii iluu hundi keessanuu mucaa beektanidha. Mucaa koomadiidhaan beekamtu mataadhuma ishii irratti koomadii hojjettee rifeensa ishiitiin beekamtii argatteedha jechuudha. Baay'ee nama bohaarsitu. Egaa yeroo muraasaa kana hundi keessanuu beektu akka isheen garaatti baattu dhiyeenyuma kana dhageenye. Garuu amma waaqayyo ishee gargaaree nagaadhaan mucaa ishee hammattee gara mana ishiitti yeroo galtu viidiyoodhaan agarreetii jirra jechuudha. Egaa isin hundi keessanuu cimina tigistii kana dhugaa dubbachuudhaafi irraa fudhattanii yeroo keessan itti fayyadamuu qabdu siniin jedhaan jechuudha. Maaliif umuriin hin deemti, umuriin baay'een biyya Arabaatti daddarbiti waan ta'eef yeroo ofitti akkanatti fayyadamanii mucaa argachuun baay'ee tokko namatti tolaan siniin jedha. Sinis milkaa nagaadhaan galaate akkanatti gaa'ilaan eebbifamaa mucaadhaan eebbifamaa dhugaa waaqamirra mucaa argachuun bakka mucaa argachuu jechuun eebba sadhumaati jechuudha. Mucaa argachuun eebba sadhumaati. Lafa kamittuu ati mucaa qabaannaan mucaa kee sanatu si faana haga dhumaa deema jechuudha. Ilmoon kee haga dhumaa si faana deemti. Yoo gadi buutes yoo ol baates ilmoon kee suma faanadha kan isheen ol baatee gadi buutu waan ta'eef namni ilmoo qabu immoo abdii qabaachuudha waaqa gaditti abdiin keenya waaqayyoo gaditti immoo ijoollee ilmoo qabaannaa namni sun abdii qabachuudha. Innaa tigistii yeroo darbee guyyaan koon darbee ji'a 10 ta'ee maalidha jechaa turte jechuudha. Garuu daa'imni guyyaa ishii malee hin dhuftu guyyaa waaqni jedhe malee hin dhalattu. Hammamuu yoo fagaate yaa'u yeroo ji'a 9 darbu waan ji'a 11 meeqa ta'e namatti fakkaata ji'a 9 kennaa seenan nama dadhabsiisa. Warri arge hinuma beeka jechuudha. Gaaffiin namootaa yeroo namni nama gaggaafatus hindeenye ji'a meeqa hin finne yeroo jedhan isa hafuura si kutee si dadhabsiisa. Walumaa galatti egaa tigistii keessanii mucaa keessan dubbisanii gootee jirti jechuudha. Egaa amma tsalootti godhame mucaa ishee haa jabeeffattu. Mucaa ishee kana jabeeffachuu qabdi. Maal jetti seetan maqaan ishee eenyudha? Hawwii diizaayiniin waggaa 100 hin jiraattanii isinii mucaa dahaayyuu tokko maalitti mucaa dahaa lama immoo mana qabaannaan gara Itoophiyaatti galaayyuu jette. Mana qabaannaan gara Itoophiyaatti galaayyuu akaayii nyaattanii jiraattu jette. Bifuma wal fakkaatanii ijoollee tokkummoo kanan argee mana ijaarratanii mana ajaa'ibaa ijaarratanii xumuratanii Itoophiyaatti galaniitu. Yeroo Itoophiyaatti galan immoo isaan waan hojjetan hundumaa manuma sana sirreessanii mana bareechan malee birrii dabalataallee hin qabanii. Birriillee humaa of harkaa hin qaban, waa ittiin socho'an, waa ittiin hojjetanillee hin qabanii. Booda gara Itoophiyaa dhufanii akkasuma ji'a 3 kaskas ta'aniitu booda baay'ee isaanitti ulfaate isaan jibbisiise. Maaliif hojii malee jiraachuun hin danda'amu. Biyya kana keessa mana qabaachuurra hojii qabaachuutu iyyuu filatamaadha. Habiibti. Mana qabaannaan xuruu garuu hojiin dirqamadha. Ammoo parsantiin 70 ol namni manuma kiraayitti gala. Mana kireeffatee hojii isaa garuu hin hojjeta, hojii qaba.
Amma namni tokko mana qabaatee hojii hin qabu yoo ta'e maal nyaata? Namni maal atoo mana qabda maal gochii deemta? Maal girgiddaa isaa nyaadhaa reetti mucatti? Mana hoo qabda maal gochii ammas deebitee dadhabdana? Girgiddaa isaa nyaadhaa ree? Girgiddaa isaatu nyaatama girgiddaan nyaadhaa. Dhuguma girgiddaan hin nyaatamu. Hin nyaatamu. Yoo hojii hin hojjenne, yoo waan sochoone, waanuma ta'e wayii sosochoote yoo galii hin argamsiifanne hin ulfaata. Na ijoolleen biyya Arabaatti yeroo itti dhuftu immoo fakkeenyaaf mana qabaattee hojii ati hojjettu sunillee baay'ee sitti ulfaata jechuudha. Hojiilee hunda hojjechuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf biyya Arabaatti dhuftee mana ijaarrattee maal jette karaarra deemee akaayii gurgura otoo jettee hin dandeessa. Mooraalii keessiif hin eeyyamu tokko namni illee quba sitti qabu isheen kunis immoo biyya Arabaa turtee moo garuu mana qabdaati. Waa'ee mana kee namni maqaa siidha hin jiru. Mana kiraayitti immoo gali. Mana kiraayitti galiitii mee mana guddaa wayii kosmootiksiis haa ta'u mana waan ta'e mana hojii wayii qabaadhu zinnixxettee deemta. Mana kiraayitti galti namni siin jedhu hin jiru. Biyya Arabaatti dhuftee hojii banattee hojii qabdi. Kalas. Daal pooyintii isaa jechuudha. Kanaafiyyuu hojii hunda hojjechuu hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf karaarra faateessanii too chiipsii xabbastanii. Chiipsii. Karaarra teessanii chiipsiitu xabbastanii hundumtu bukkeedhaan sin ilaala. Bukkeedhaan sin ilaala. Basma uftee biyyuma asuma uftee kana nagadu biyya Arabaa dhaqxee dhuftee siin jedhu. Mana qabdee bahe manni maal godharee? Namni bakka dantaan qabu jechuudha. Kanaaf mana qabaachuun bareeda dhugaa dubbachuudhaan mana qabaannan garuu hojiin dirqamadha. Hojiin dirqamadha. Akaayii nyaattee jiraatta mana kee keessa hagabuu bishaan dhugdee baakkish soba kun bishaan dhugamees hin jiraatamu akaayii nyaatamiinis hin jiraatamu. Sanumaatti biyya namaatti nyaata garaagaraa haa xiqqaatu illee malee nyaata gosa baay'ee barteetta. Osoo sii danda'ame galtee sana hojjechuu gosaan hojjechuu yeroo fa'aa hin barbaadda. Namaan eeyyamu malee haalatu. Kanaafuu jara keenya isa keessa deemee garuu waanuma bareedaan haasa'ee yoo mana qabaattan bareeda mana qabaattanii immoo hojii galtanii hojiillee irratti banachuu qabdu. Bakka waan hundumaatiin eebbifamtanii mucaa fa'aa godhattanii mucaa keessan fa'aa guddifattu. Akkanatti jireenya amma tokko dhiibamaa jechuudha. Malee gorsi nama tokko walakkaan sirrii miti. Bakka mana bichaa mana qabaadha mana kana faffalaxee nyaadamu girgiddaa isaa nyaadhaan. Ani mana kiraayii keessattuu galee hojii qabaannan isaan hin jiraadha. Kiraayii nan kaffala of nan qallaba jireenya nan jiraadha. Mana duwwaa ta'e hojii hin qabu taanaan waan ittiin hojii hojjedhu birrii hin qabu taanaan gadi beeqan siraa hojjechuu illee hin danda'u akka warra biyya keessaa dhagaa baachuu illee hin danda'u bukoo wanti maal simintoo bukeessuu illee hin danda'u haalli ani keessa jiru naan eeyyamu haamilee konna tuqama. Karaarra deemee wanti isa namni baatee olii gad deemee daldalu gurgurullee hin danda'u. Maaliif seetan haamileedha. Haamileen sin danda'u. Namni quba sitti qaba. Namni wii siin jedha. Kanaafuu ati biyya Arabaatti galte taanaan mana qabaannaan okay. Mana hin qabdu taanaan garuu hojii sirrii hojjechuu qabda. Hojii si madaalu hojjechuu qabda.